Gara jabinni nuti biyya keessatti walirratti hojjennu biyya alaatti sanuma fakkaatam. Obboleettiin teenya isin argitan tun maqaan isii Museebaa Abdalhaqii ishee Mahammad Siraaj jedhamti. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa ganda duwwaa shaniitiin haadhaa fi abbaa biraa dallaalli fuudhee biyya alaa isinii geessina jechuudhaan sanuu karaa seeraan alaatiin erga fuudhee booda haala kanaan kunoo miidhaa irratti raawwachaa jira. Saawudii Arabiyaa keessaa iddoo Waadii Dawaasir jedhamutti dallaalonni bifa kana ijoollee dubartii irratti raawwachaa jiran gochaa qaanfachiisaa, gochaa nama saalfachiisuudha. Dallaalonni kun afaanuma Oromoo dubbatanii gochaa nama jibbisiisuu fi nama naasisu kana dubartii irratti raawwachaa jiran. Mee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jenna? Zulmiin nuti walirratti raawwannu zulmii namoonni biraa walirratti raawwatan caalaa hammaatam. Namni keenya biyyattiis biyya alaattis waliin jaalatu, bakka hundattuu kan wal zallamu, kan walirratti roorroo hojjetu numa. Dallaalonni ijoollee namoota 36 ol ilmaan Oromoo irratti bakka Waadii Dawaasir jedhamtutti haala kanaan roorroo hojjechaa jiran, cunqursaaf miidhaa isaan zallamaa jiran kanaaf sagalee tahaa fi ijoollee kana baraaraa isiniin jenna. Namoonni naannawa sanitti argamtan kan zulmii kanarratti hojjechaa jiran jalaa ijoollee baasuudhaas dandeessan hundi keessanuu yaalii godhaa isiniin jennam. Ijoollee qacalee tanam tanyaatteetuu garaatti hin quufin jireenyan jijjiira jettee asii biyyaa baateem haala kanaan zulmiin irratti hojjetamaa jira. Anaa dhumu lammii koo yaa lammii kiyya asittis waliin jaalannu biyya namaattis waliin jaalannu maaltu nuuf fala jettan? Egereen keenya nama yaaddeessam ummata waliin naanee ummata waliin rifanne taane yaa Rabbi kana keessaa nu baasi.